Zamzam Umar mooraan baqattootaa Keeniyaa keessa jiru gaarii ta'uu isaa akka dhaga'aa turte dubbatti. Mooraa baqattootaa Dadhabee ijoollee ishee 5 wajjiniin kan geesse ji'a 6 dura erga mana ishee isa Moqaadishoo keessa jiru cinatti boombiin dhoo'ee mucaan ishee waggaa 10 madaa'ee miidhamee booda. Garuu yemmuu geessee argitu jireenyi mooraa keessaa akka kanaan dura dhageessetti miti. hadda wax aqoonsiyan ma lihin dadka dhan horta ilameed waaye in keligay ma ahan wixii meeshan joogo dhan qaxoontii cusub oo dhan kan nuuf kenname fakkii midhaan nyaataati akka baqataatti beekumsi nuuf kenname waraqaa ragaa hin arganne wanti biroon jiru. Zamzam Umarii lammiiwwan Somaaliyaa hongeedhaa fi wal waraansa baqatanii Keeniyaa seenanii 100 keessaa ishee tokko. Haa ta'u malee waan Keeniyaan baqattoota haaraa galmeessuu dhaabdee fi baqattoonni haaraan mooraa isa duraan ture ala akka qubatanuudha kan taasifame gargaarsa muraasa ta'e wajjin. Joon Miwaang dhaabbata Care International jedhamutti hoogganaa sagantaa baqattootaati. Most of these lands where they are settling lack the basic services. For example, there are no wash services in. Bakki isaan qubatanii jiran caalaan isaa hanqina tajaajilawwan bu'uuraa hin qabu. Fakkeenyaa fi tajaajilli dhiqannaa hin jiru, bishaanni hin jiru, manni fincaanii hin jiru. Waa'een qulqullinaa bakka sanaa waan itti yaadamuu qabudha. Dhugaadha, manneen barnootaa hin jiranu, hospitaalli hin jiru, haalli jiru gaarii miti. Mootummaan Keeniyaa mooraa Dadhabee cufuudhaaf yeroo yeroodhaan yaalee ture. Amma garuu mooraawwan xixiqqoo lama kan bara 2016 cufee ture deebisee banuudhaaf murteessee jira. Dhaabbileen gargaarsaa akka jedhanitti tarkaanfichi waan yeroo dheeraadhaaf eegamaa turedha. Gaay Aboginaanoon dhaabbata dhimma baqattootaa yookaan UNHCR tti hoogganaa mooraa Dadhabee. WFP is already alerting us that their capacities are being overstretched. Because all those people are coming to already existing camps. Dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n namoonni hedduun akka gara mooraa baqattootaatti dhufaa jiran hubachiisee ture. Mooraaleen harki caalaan yeroo ammaa 100,000 ga'aa jiru. Kan qabuu danda'an garuu isaan gadi ture. Akka WFP'n jedhutti ji'a Guraandhalaa keessa namoonni dabalataa seenuu danda'u. Kunis gara mooraawwan haaraa banuutti nu geessa. Zamzam Umarii abdii qabdi. horta meesha nala geeyo horta waa rabnaa oo meeshan meel dhaanto hadii nala geeyo guri laano inta guri ma aha cooshada iyo waxa waa qori iyo bac iyo wax la saaray waaye. Mooraa haaraa sana keessatti bakka nageenyaaf tajaajila bu'uuraa itti argadhuun barbaada. Kan akka bishaanii, da'oo, ijoollee kootiif immoo barumsa. Yeroo hammaa kan mooraa haaraa sana keessa qubachuu danda'an baqattoota warreen galmaa'an qofa. Baqattoonni kan akka Zamzam warreen hin galmoofne fuulduratti akka baqattummaatti galmaa'an abdachaa eeguutu isaanirra jira. Keeniyaan ardii Afrikaa keessaa baqattoota keessummeessuudhaan ishee tokko yommuu taatu caalaan isaanii warreen Somaaliyaadhaa fi Sudaan Kibbaa irraa garas dhaqan ta'uu isaanii ibsa. Gabaasni Juumaa Maajingaa mooraa baqattootaa Dadhabee irraa VOA'dhaaf erge.